አልሐምዱሊላህ ላመስግንህ በጣም ሃይ ያቦ ጆሌ ilmo jallo rabbiin sittin kenniniin bar kadhaadha bar ilmaan keessa rabbi isin haa qajeelchu yaa ummata kee yaa kiyya jallaa yaa roobsan jedhanii kan hoggaan hanqaree jee masiteetti ergus deemee bayaa oofee hoggu shawaa barri jedha meemma isi boo roobsan laal rafuu jira laal boo roobsan boo Yo baba, saatana rafta osoo teessu bira rafta maksud man tahu tim muger, muatin. kana mana quraana dhayte Oke, keessa quraana maal qaruu jirti Quran anak gafitu jira. ana ona gafitu jirta kitaab guddaa keessa Tahu gudda anak jira. ay ooftee kabnumaa akka baalugummaa keessani Oke, oh hebar shay ini nu likit tahu jira tahu finan jechu jira. ana ona keessa Anak jira. ana ona kun acholi ha Actually, khaisol ya Quran khaisol. bakka waraqaa dhibba qaraata jechuun abbii waraqaa dhibba qara'uun dhabduga Hati dibba garau tinjire. jabaadhu laal Insyaallah. amma nu salaachisu ni dandeessaame Nindan deh salah. asi nu salaachifta kaya nu salaachifta salaachisu nu beeytaame Ini biar ya. amata meeqa masgidetti seergu jiraati yaanis Gel sen. Kabar. akkasitti galma kiyya salaata nu salaachifta aqlaala akka guyyaa dhiyoo sanitti si gorseemi jalaa kuttee magaalaa keessa deemtee quraana kee dhiiftee amma osoo guyyaa san akkasi dhagee uleessi fiduu baadiyyaatti kun quraana hangana ni qaraata Enggak wallahi Pak. Almudaa kanallee ati ijoollee dila tanaaf fakkeenya tanaa naa qabda malee amma salaannis ga'e nu salaachifta ijoollee amma ni salaanna salaata akkamitti salaattan jeeshini Ini wama gartee rabbiin isin laaffisen salaataan jan hangana abbaanumaan quraana keessa taa'een isin karaasu wallaala hanguma isheen na barsiisan isin salaachisa. salaata nu salaachifta Isinin salaachisa. Azaanan nu salaachifta gaabbi mucaa kanallee jennee jalaa jalisi ijoolleen sun guutuu fakkeenya godhatti amma nu salaachifta qophaa'e. Salaannu geebar salaan ni sodaata sodaadhu lakki isinin salaachisa hotta isaa manguddoo akkana rabbiin kaase hotta maal jechuudha stow qaamni beekama abbi egaa الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا على الصلاة يا على الفلاح لقاءتك لا أدبرك الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل النسبتين أن هل الكسرتين إن هل الكسرتين هل النسبة أبا خطابة تخسرات شتا دمتو هل التجرائي سكنائي إني ألا بلا زلا ألف فتاتين أن ألف كسرتين إن ألف دمتين أن إن
Allahu Akbar. Abo ilmu makan mana? Poin mo. Nak kena. Al. Quran awam dia. Wala kano. Kuni. Po ilmu jallu ilmu macam Kopel semakin terpinahkan. Apa yang ilmu naman kaje naman dagi Quran kerja anak karadi sebenarnya. Abiya duran jalan yang tadi sini. Abiya nanti karadi. Quran nam kerada Sih karena itu nana nagara sadis. Quran di beita Karadi abiya ni behar nu. Kalau salah sini. semua